Akka mooltan oduun galgala kanaaf qabnu kunoo. Muummichi ministeeraa Itiyoophiyaa Abiy Ahmed wal waraansi biyyattii waggaa tokkotti dhiyaataa innaa jirutti waggaa 5 ittaanuuf biyyattii geggeessuuf irbuu seenan. Paartiin Abiy badhaadhinni jalqaba waggaa kanaa filannoo qeeqirratti dhiyaateef paartileen mormituu innaa tokko dhiisanii keessaa ba'an garuu taajjabdoonni hangi tokkoon isa durii caalaa akka gaariitti geggeeffame jedhameen filannoo paarlaamaa injifachuun labsamee jira. Kan bara 2019 badhaasa noobeelii nagaa badhaafaman Abiy innaa wal waraansa Tigraay naannolee biyyattii kabirootti babal'achuu hookkarri gosoota gidduu lubbuu galaafataa innaa jirutti kanneen haala jiru to'atan akka beeksisanitti mootummaa hacuucaan deebi'aa jira jechuu isaaniin rakkoo guddaan isa mudatee jira. Gulaalaa gameessi marsariitii Itiyoophiyaa Insaayidar jedhamu Tasfaalem Waldayees to'annaa poolisii jala jiraachuu gabaasaaleen sabaa himaa beeksisanii jiran. Waahiloonni Tasfaalemii firiyoonni isaa akka jedhanitti erga sanbataa qabee eessa akka jiruun beekamu garuu poolisiin hidhamuusaa BBC'f mirkaneessuudhaan yaadda'uun akka irra hin jiraanne ibsee jira. Poolisiin ibsatti dabalaan kennine Tasfaalem to'annaa jala oolee yeroo gabaabaa booda daayirektarri olaanaan waaltaa Advancement of Rights and Democracy jedhamu Bafaqaaduu Haayiluu akka jedhanitti Tasfaalem erga ayyaana irreechaa kan Finfinnee keessaa gabaasee booda achi buuteensaa dhabame. Bafaqaaduun ergaa Tiwiitarii maxxansaniin Tasfaalem ayyaana irreechaa bishooftuu kan dilbataa gabaasuufis karoorfatee ture jedhan. Erga ayyaana irreechaa Finfinnee gabaasee booda Tasfaalem viidiyoo hirmaattonni bulchiinsa muummicha ministeeraa Abiy Ahmed qeequun dhiyeessan fuula feesbuukii marsariitii Itiyoophiyaa Insaayidar jedhu irratti maxxansee ture. Tasfaalem kanneen marsariitii irratti barreessan 6 gaazexeessota 3 bara 2014 keessa himannaan hookkara kaasuuf shororkeessummaa irratti dhiyaachuun hidhaa keessa turan keessaati. Waggaa tokko hidhamee boodarra gadhiifame. Bloogaroonni salgan dhaaba mirga gaazexeessotaaf falmu CPJ biraa bara 2015 badhaasa walabummaa pireesii addunyaa argatanii turan. Lootee seentonni Booko Haraam jiraattota gandeen Naayijeeriyaa giddugaleessa kaabaaf maallaqa kennanii mootummaa takka duulan dadammaqsuudhaan hawaasaalee hedduu naannoo sanaa qabachuu isaanii mootummaan naannoof koomishinii odeeffannoo mootummaa rooyitersitti himanii jiran. Gareen islaamummaa kun duraan kaaba gama bahaa biyyattii keessatti kan heddummaatu yoo ta'u kutaa Niijer naannoo magaalaa guddoo federaalaa waldaangeessutti siquun sochiin waraanaa kan farra shororkeessummaa hojiirra jiraachuusaa beeksisaa innaa jirutti babal'achuun garee kanaa yaaddessaa ta'ee jira. Kan Abuujaa daangessu mootummaa naannoo Shiroroo kan naannoo kutaa Niijeriif dura taa'aa kan ta'an Suleemaan Chukubaa akka jedhanitti loltoonni Booko Haraam yeroo ammaa yoo xiqqaate naannolee 25 keessa jiru. Waraanni biyyattii baatii darbe akka jedhetti loltoonni Booko Haraam 6,000 dhiyeenya harka kennan jechuudhaan kunis tattaaffii farra lootee seentummaa waraanni geggeessee jedhan. Chukubaan mootummaan federaalaa lootee seentummaa kanatti duuluuf loltootatti dabalaa gamasitti akka ergu gaafataniiru. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Kan Afgaanistaaniin bulchaa jiru Taalibaan humnoonni isaa nagaa eegsisan caasaa ISIS kan Kaabul konyaa Khoraasaan keessaa barbadeessuusaaf finxaaleeyyii gamasii mara ajjeesuusaa wixataa har'aa beeksisee jira. Weerarri halkan edaa kan dhaga'ame masjiida magaalaa galma mootummaa keessa jiru Iid Gahaa cinatti dilbata kaleessaa boombiin dho'e siviilota lammiiwwan Afgaanistaan 8 galaafatee yoo xiqqaate 20 madeessee jira. Haleellaa masjiida irratti raawwatame sanaaf duulanni ISIS irratti geggeesseen ta'uu Taalibaanis haa ta'u gabroon itti gaafataman fudhanne. Maadheen Daa'ish guutummaan barbadaa'e miseensonni Daa'ish kanneen achi turanis duula murteessaa fi milkaa'e kan humna addaa Taalibaaniin geggeessameen ajjeefaman jechuudhaan dubbii himaan Taalibaan Zabihullaa Mujaahid beeksisaniiru. Jiraattonni Kaabul walitti bu'iinsi hamaan naannoo Kaayirihaanitti geggeessamuusaa mirkaneessuudhaan halkan guutuu dho'iinsaaf dhukaasa qawwee hedduu dhagahuu isaanii dubbatan. ISIS ka Taalibaan jedhe kanarratti yaadan kennine. Ministiriin dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi Antoonii Bilinkan walga'ii michummaa gamsadii irratti argamuudhaaf gara Faransaayitti qajeelanii jiran. Imalli isaanii sun michummaa biyyoota Atlaantikii gamaa hammaataa adeeme irratti fuulleffata. Xiinxaltoonni akka jedhanitti kan Faransaay waliin michummaa dhuunfaa cimaa qaban Bilinkan imala kan hariiroo Yuunaayitid Isteetsii fi Faransaay gidduu jiru fooyyessuu yaaluuf itti fayyadamu jedhan. Dippiloomatiin gameessi Yuunaayitid Isteetsi kun gumii ministeerotaa kan jaarmayaa walta'iinsa dinagdeef misoomaa geggeessuuf jiru. Walga'iin kunis onkoloolessa 5 hanga 6tti kan geggeeffamu yoo ta'u hundeeffamuu waggaa 60ffaa dhaabichaa waliin walirra oola. Bilinkan ministeera dhimma alaa Faransaay Jean-Yves Le Drian waliin Paaris keessatti mari'achuuf jiru. Faransaay amajjii 1 hanga waxabajjii 30 bara 2022tti gumii gamtaa
Awurooppaa pirezidaantummaadhaan hoogganuuf jirti. Ministeerichi Bilinkan hariiroo Yuunaayitid Isteetsii fi Faransaay gidduu jiruuf barbaachisaa ta'e dhimmootii nageegumsaa biyyoota naannoo Paasifik rakkoo jijjiirama qilleensaa dandamachiisa dinagdee kan weerarri COVID-19 fidee hariiroo biyyoota Atlaantik gamaaf michoota kanneen biroo waliin waa'ee rakkoo addunyaa mudateef carraawwan jiran mari'achuuf jiru jechuudhaan ministeeriin dhimma alaa ibsa jimaata darbe baaseen beeksiseera. Oduun galgala kanaaf qabnu kanuma. Hordoftoota keenya amma immoo gara gabaasaalee keenya qophaa'aniitti ceena. Itoophiyaan guyyaa har'aa mootummaa haaraa hundeessitee jirti. Akkuma kanaan obbo Taaggasee Caafoo Afyaa'ii mana maree bakka bu'oota uummataa yommuu ta'an, aadde Loomii Badhoo itti aantuu Afyaa'ii mana maree bakka bu'ootaa ta'aniiru. Dr. Abiyyi Ahmed muummee ministeeraa Itoophiyaa ta'uudhaan muudamaniiru. Obbo Aganyoo Tashaagarii Afyaa'ii mana maree federeeshinii. Aadde Zaharaa Omaad immoo itti aantuu Afyaa'ii mana maree federeeshinii ta'anii muudamaniiru. Tsahaay Daamxoo dhimma kanarratti gabaasa qopheessite qabdi. Bu'aa filannoo guutuu biyyoolessaa marsaa ja'affaa waxabajjii darbe Itoophiyaan gaggeessteen har'a mootummaan hundeeffamee jira. Miseensonni mana maree bakka bu'oota uummataas waggoota 5 itti aananiif Afyaa'ii fi itti aantuu Afyaa'ii ta'uudhaan kan mana maree kana hoogganan filataniiru. Afyaa'ii mana maree bakka bu'oota uummataa Itoophiyaa ta'uudhaan kan tajaajilaa turan obbo Taaggasee Caafoo ammas irra deebiidhaan Afyaa'ii ta'anii akka itti fufaniif kan muudaman yoo ta'u, Afyaa'ii caffee Oromiyaa ta'uudhaan kan tajaajilaa turan aadde Loomii Badhoo immoo itti aantuu Afyaa'ii mana maree bakka bu'oota uummataa Itoophiyaa ta'uudhaan muudamaniiru. Pireezidaantiin naannoo Amaaraa duraanii obbo Aganyoo Tashaagar Afyaa'ii mana maree federeeshinii ta'uudhaan kan muudaman yoo ta'u, naannoo Affaar irraa aadde Zaharaa Umaad itti aantuu Afyaa'ii mana maree federeeshinii ta'uudhaan muudamaniiru. Paartiin badhaadhinaa pireezidaantii paartichaa Dr. Abiyyi Ahmed Alii muummee ministeeraatiif kaadhimummaadhaan dhiyeessee mirkanaa'ee fi muummee ministeeraa Itoophiyaa ta'uudhaan muudamaniiru. Hundeeffama mootummaa har'a gaggeeffame irratti haasawaa kan taasisan pireezidaantiin Itoophiyaa Saalawarqi Zawudee manni maree har'a bifa haaraadhaan hojii eegalee fi mootummaan hundeeffame kun bu'aa filannootii jechuudhaan ibsaniiru. ባሳለፍነው በ2013 በጀት ዓመት የነበረው አፈጻጸም በተለያዩ ጥረቶች ታጅቦ የተካሄደ ቢሆንም ከዚህ ቀደም ከተካሄዱ ምርጫዎች ሁሉ በበርካታ መለኪያዎች የተሻለ ቅቡልነት ያለው ምርጫ ማካሄድ ተችሏል። Bara baajitaa 2013 dabarsineetti raawwiin ture muddama hedduu keessa ta'ee kan raawwatame ta'us filannoowwan kanaan dura gaggeeffaman irraa waxabajjii darbe Itoophiyaan filannoo marsaa ja'affaadhaaf gaggeessite ulaagaalee hedduun filannoo darban irraa addadha. Filannoon kun biyya keenyatti filannoo bilisaa gaggeessuudhaaf dhaabbilee dandeessaniif bu'uura kaa'ee darbuun cinatti fuuldurattis filannoon bilisaaf walabaa akka gaggeeffamuuf bu'uura cimaa kaa'eeraa jechuun ni danda'ama jedhan pireezidaantiin Itoophiyaa. Adeemsa hundeeffama mootummaa raawwatame irratti paartiilee siyaasaa morkattootaa dubbisneerra. Obbo Xurunee Gamtaa itti gaafatamaa waajjira koongirensii federaalaa Oromooti. Mootummaan har'a hundeeffama mootummaa kanaan duraarraa addummaa hin qabu jechuun ibsu. Adeemsa isaas ta'ee xumura isaa har'aa yeroo ilaalamee jiru isa kanaan duraarraa wanti adda ta'ee mul'atu hin jiru. Paartiin addawaayii mataa isaa garagalchee badhaadhina jedhee of moggaasee dhaan ala kan inni aangoo qabatee irra ture. Amma aangoo sana mirkaneeffate dimokiraataa ta'uullee hin jalqabne. Fakkeenyaaf naannoo Oromiyaa keessatti paartii tokko duwwaatu mataa isaatiin ofiin dorgomeetu ofuma isaatii akka mo'atetti labsameetu bahee biyya iddoo adda addaati. Fakkeenyaaf Somaalee keessattis paartileen gadhiisanii baqatanii bahanii warri keessatti hirmatan illee ogguramneerra jedhaniitu iyyata godhaa turanii. Kanaaf manni maree amma hundeeffamaa jiru kunis kan kanaan dura Mallas Zeenaawii fa'aa geggeessaa turan irraa waanuma adda ta'ee mul'ate argame hin jiru. Yaa'ii ariifachiisaa guyyoota lamaan darbaniif gaggeessuun paartii biyya bulchaa jiruu fi har'a mootummaa hundeeffate paartii badhaadhinaa waliin hojjechuudhaaf kan michoome paartiin Izeemaas yeroo sirriitti murtee boonsaadha jechuudhaan ibseera. Obbo Yeshiwaas Asaffaa dura taa'aa paartii Izeemaati. ፓርቲዎችን ብቻ አይተን አይደለም ሀገራችንን አይተን ነው የወሰነውና ከገዢው ፓርቲ ከብልጽግናም ጋራ ከሌሎችም የፖለቲካ ድርጅቶች ጋር አገር ለማዳን አብረን እንሰራለን የሚለው ውሳኔ ፓርቲሌ ቆፋ ይላል ሚቲ ከንከነ ሙርቴስኔ ቢየኬኛፍ ጀኔቲ ፓርቲ ቢየቡልቹ ፓርቲ በዳና ወሊንስቴ ፓርቲሌ ሲያሳ ከነም ብሮ ወሊን ቢየ ረኮ ይራ ኦልቹፍ ሙርቴን ወሊን ሆጀቹ ሙርቴ ባየ ነመ ቦንሱዳ
Murteen kun manni kun kan itti galateeffamuu qabudha. Kana dursitootni paartilee siyaasaa kanneen biroo dhimma kana akka nuuf hubatan ni barbaanna. Isin waliin hojjechuu ni barbaannaa jechuun fedha. Hundeeffama mootummaa har'aa irratti pirezidaantiin Itoophiyaa Saahilewarq Zawudee miseensonni mana maree bakka bu'oota uummataa hawaasa bakka isaan buufate itti dhiyeenyaan rakkoo isaa hordofuu fi furmaata kennuufiin ka'umsa jeequmsaa fi rakkoo waan biyyattiitti uumu hir'isuu fi hambisuu irratti dirqama akka qaban hubachiisaniiru. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamxoo Finfinneerraa.